rajjaasii suuqo Oromoon akka leenjii fudhatu dargaggeessi Oromoo akka gafunyaanii hidhatu raayyaa ittisa biyyaa isaan jiran kana Oromoon akka teessoo isaa ga'u fudhatu godhuun nurraa eegamu. Raayyaa ittisa biyyaa isaan ka Oonag jedhaniin kana guutumatti raayyaa ittisa biyyaa Oonag akka ta'u irratti dalaguudha qabna. Dargaggeessi Oromoo kumaatamaan raayyaa ittisa biyyaa keessa guutee akka guutumatti irraan dhangala'u godhuu irratti dalaguudha qabna. Isaantu nuu kenne jaalatannee osoo hin taane akka isaan jedhanitti raayyaa ittisa biyyaa kana kumaatamaan Oromoo yoo diqqaate miliyoonni tokko achi keessa jiraachuudha qaba. Har'aa miti akka gaafa fuulduraatti illee sodaatamnuuf. Har'aa miti akka gara duraatti illee sodaatamnuuf. Tokkummaa Oromoo irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kanaaf Oromoon hin sodaatu. Garuu hammataadha. Nama isa tuqeef bakka hin qabu. Ka isa tuqeef irraa deebisuu hin danda'a. Dhufeetiin nama hin tuqu. Zarraaf hin jiru. Zarraaf hin jiru. Hojiidhaan beeka. Hojjechuu beeka. Eega isaan si jibbanatis isaan jaalachuun dirqama miti. Isaantu nu keessa jiraata malee nuti isaan keessa hin jiraannu irrallee. Isaantu miliyoonni 15 dhufee Oromiyaa keessa jiraata malee nuti naannoo isaanii keessa miliyoona takka hin jirru har'a. Kan miidhamu har'as isaanuma. Har'a maaliif iyyan? Ummata naannoo magaalaa amma haarofte shaggar irraa buqa'aa jiru maaliif lafa guutanii iyyan? Yookaan ammoo girmaayee shiixilaa abbaatu Oromoonoo innaatee Amaaraanoo gidalu biloo siggaddalu Oromiyaa ውስጥ ስንት አማራ አለ? ስንት አማራ አለ ኦሮሚያ ውስጥ? ብዙ ነው። የኛ ግን እንደናንተ አይደለም። ወንድማሞች ናቸው አማራ ህዝብ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ማለት ነው። ከናፍ ጀቻ ኦሮሞን ኢጃረሚ ሂዳዱ ሌንጂ ሂዳዱ ወላሂ ሲንቲ ማን ዱጋ ረቢ ኤኑማኑ ዮ ዱፈ ጨራሲ ከኑዳፍ እንታው ቤክ ኦሮሞ መርቲሳ ከናፍ ጀቻ ያ ኡመተ ጃላላ ኡመተ ኦሮሞ ኡመተ ከበጀማ ቶኩማ ከነረት ሆጀቹን ድርቀም ቶኩማ ሆጀቹ ዩቲዩብ ኪያለን ራም ሲኒካይ ጅራ ገማ ዩቲዩብ ቲለን ኦርዶባ ከናፊ ኦዴፈኖ አመ ዴማ ጅሩ ከናኖ አማራ ረቲ ሞቱማን አመ ኢብሳ አመ ሞቱማን ባሴ ዋኒ ጀሪ ኩሪ ሳኒን ገሊን ተከቲን ከበጃ መቃ ሞቱማ ኢትዮጵያ ጀሩ ከናን አርገተን ሰኑ ፍራ ለፈካያ ጅራ አላሁ አክበር ረቢን ጉዳዳ ከበጃ ኢትዮጵያ ጀረኒ አከ በርባደኒት ቴሶ በርባደን ቀበተኒ አከ በርባደኒት ብየ ዴመን በርባደን ዴማ ብየ በርባደን ደቃ መለቀ በርባደን ኦሚሻ መጋላ ጉዲቲ ብየቲ ቀበተኒ ኑመሌ ነምን እንጅሩ ጀቻ ሀራ ሞቱማ ፌደራል አዲቲ ትሩካሱ ጀልቀባ ረቢዮ ሲሰልቢሱ ዴሞ ከኑ ወበር ሰልቢና በርኩን ዋን ብራስኒትን ፈካቲን ሃይጢ ኡመተ ትግራይ ሃይጢ ኡመተ ኦሮሞ አሾፋን ኢሳን ኦሮሞ ረታ ሾፈን ሀራ ረቢን ዱፌ ይፈጉል ከናፍ ጀቻ ኡመተ ጃላላ ያ ኡመተ ኦሮሞ ኢጃረሚ ሂደዱ dargaggeessi biyya keessa jirtu leenjii fudhu intaayini leenjii fudhu dabalami raayyaa ittisa biyyaatitti akkuma jarri jedhan san itti dabalami akkasi sodaatanitti Oromiyaa tee daangaa kee Finfinnee tee godhachuudhaaf haga si barbaachisu hidhachuudha qabda haga funyaan kana taaptaabii fi koppiliinkiin irraanfatiin piliis si galte kanaaf jecha har'arraa kaasee siqaayii Oromoon har'arraa kaasee akkamitti akka qabsaayan arguudhaaf deeman har'arraa kaasee akkamitti akka qabsoo geggeessan arguudhaaf deeman yoom qabsaayan jarri yoom qabsaayan hamma haa qabsaayan ka mee akkaataa isaan itti faannoodhaa mallaqa ergan akkaataa isaan itti faannoo sochoosan akkaataa isaan itti mallaqa faannoo buusan akkaataa isaan itti qabsoo isaanii oofan ni laallaka qabsoon har'a nuti kaleessa qabsoofne akka dhiiraa qabsoofne akka dhiiraa falmanne dhugaa Oromootiif itti ciccine qabsaayaniin isaanii har'a osoo deeggarsa Abiyyi isan barbaachisin osoo deeggarsa mootummaa federaalaa isaanii barbaachisin si galtee mee har'a haa qabsaayanii mallaqa isaanii akka barbaadanitti Itoophiyaa keessatti invest haa godhani mallaqa isaanii akka barbaadanitti Itoophiyaa keessa haa sochoosani miidiyaa isaaniitiin akka barbaadanitti biyya keessatti haa dubbatani kabajaa ofii isaaniitii ofirraa fuudhan galmeen sun cufattee jirti Allahu akbar cufatte galmeen qabsoon maalat min maalat no amma arguudhaaf ta'an jirri kun
wallahi billahi waa'ee qabsoo waan keessa kenna kana jiru osoo isinitti himne jarri kun abiyyitti fuulan guuran ture. Qabsoo hadhaayaa qabsaa'ee Oromoon. Qabsoo hadhaayaa qabsaa'aa turre waggoota 4-5 dabre. Imimmaan buufnee coggaarrofne. Akkaataa itti qabsoofne beeyna. Akkaataa itti har'a Saawuz Afrikaa dhayines beeyna. Akkaataa Suudaanin seenaa fi Itoophiyaan seenaa fi Eeltiraan seenaan ilaallaka. Dubbiin akka har'a isaan lafa dhiitan kanaa miti. Girmaa ishii xilaa ajjeefne kanuu hafee ebalu, kanuu hafee ebalu, kanuu hafee ebalu, kanuu hafee ebalu. Qabsoon jalqabe. Qabsoon jalqabe. Qabsaa'ota ta'uu isaanii yeroo dhiyootti addaan baafanna. Dhuguma jarri kun taagaayii ta'uu isaanii addaan baafanna. Dhuguma jarri kun daffaarii ta'uu isaanii addaan baafanna yeroo dhiyootti. Ilmaan Oromoo wareegama qaalii kafalan. Aarsaa guddaa kafalan. Shanee qallabda jechuudhaan. Abaa'oo nyaachista jechuudhaan. Abaa'oo mallaqa geessita jechuudhaan. Har'a taraan sun dhuftee naannoo Amaaraa seente. Mallaqa faannoo fidde. Faannoo nyaachisuu deemta. Faannoo qallabuu deemta. Birrii faannoo fiduu deemta. Faannoon salsalata qabda. Abbaan kee maal dalaga? Haati tee maal dalayti? Sa'atii meeqa baata? Sa'atii meeqa galta? Birrii meeqa faannoo kafalte? Kuni marti jalqabee jira. Waan nuti taane haa dhandhamanii. Qabsoon maal akka ta'e haa dhandhamanii. Qabsoon maal akka ta'e haa hubatanii. Qabsoon maal akka ta'e hubatanii haa laalanii. Qabsoon yuutuubii ni miti. Qabsoon tiktokii ni miti. Qabsoon lafarraa ni ulfaatti. Qabsoon maal akka ta'e jalqabanii jiran haa dhandhaman akka isaan itti qabsaan ammoo waliin laala. Waliin laallaa siin jabar. Akkaatama isaan itti baajata isaanii birrii malee sochiin hin jiru beeka. Birrii malee qabsoon hin jiru. Warri har'a faannoo maarreedhe olu taalu kuni mallayni yoo hin jiraanne socho'uu hin danda'u. Ka waajjira keessa taa'u, ka biiroo keessa taa'u. Salsalanni jara kanaan wali jiru guutuun baxaxxasamee citaama boodala. Citee jira ammas. Citee bar. Nama 450 jechuun waan taphaatii miti. Salsalata mallaqa sochoosu. Birriin alarraa diyaaspoora irraa dhufu. Birriin Awurooppaa irraa dhufu. Birriin Ameerika irraa dhufu. Birriin Awustiraaliyaa irraa dhufu. Salsalanni citee jira. Citee. Kana booda hin dandalamu. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Never. Gonkuma hin danda'amu. Arguudhaaf teessan. Yoo jarri kun baatii takkatti Abiyyi Ahmad miila irratti kufanii wanni ati jette dhuga. Fudhanne kunoo gara baanuun dhabne mallaqa dhabne kiisiin nu goyte maarreen nu goyte kokkeen nu goyte maaloo Abiyyi warri motoo silsaa birrii Haftaamu Ayyaaloo yoo Abiyyiin Ahmad ji'a jaan akkana birrii jara kanaa irraan guurin arguudhaaf teessan. Mallaqa isaa wali qaban hunda yoo Abiyyiin kotorbaandiidha jedhee baatii miliyoona 5 miliyoona 6 waliin galchin quba qabaadhu dubbii kana. Quba qabaadhu. Saantiimiin takkan sochootu abbaate. Saantiimiin takka. Hin jiru dhumate zamanni qalbii qabsoon qalbii hin jirtu. Mootummaa kana isaan tutuqe. Mallaqa takka sochoosuu hin danda'an mallaqa takka. Mallayni isaan ergan amma booda mallaqa kotorbaandiiti hin qabama. Birrii fedhan wali qabanii yoo isaan ergan hin qabama kotorbaandiidha. Baankii fedhe yoo isaan galchanii socho'u ni qabama. Mallaqaan alatti ammoo qabsoon hin jirtu. Qabsoo ta'uma se'an isaan olumaa taa'anii yoo abbichuu faannoo darraaf liqa qabii liqa qabi. Faannoo ara faannoo innaa yaalle. Ganaanu yoom jalqabee yoom akka Tigraayitti tasaqaayyaanii yoom akka Oromootitti tasaqaayyaanii qabsoon maal akka ta'e yoom akka mootummaa federaalaa jalaa bayanii akka sabaati har'a kunoo nama taatan nama ta'uu keessan ammoo hojiidhaan nutti argisiisa. Si galtee koppiliinkii godhaa please. Koppiliinkii guys. Nama 800 bicha koppiliinkii godhaa gamma. Narratti mokoraa jirti barjaratti afaan Oromoon galuufi. Akkanumaan makkaa cinqamtee narra mokkorti. Maaliif haasa'uun barbaaduwan? Warra 800 hordoftoota 800 qaburra cufaa jirani. Joonii Maanyaa. Oromoon Joonii Maanyaa amma akka inni jalaan cufanne tiktokii isa deeggaruuf osoo hin taane tiktokiin isaa akka hin cufanne godha. Anatu isiniin jedhe Oromoo. Joonii Maanyaa isaa kanatti Oromoo ni fayyada. Gatii kanaaf jecha ummanni Amaaraatii fi Eeltiraa jedhanii walii galanii Joonii Maanyaa balleessuu deemaa jiran. Maaliif gatii nama waan Oromoo haasa'uufi. Nama sana akka inni miidiyaa irraa hin banne yoo inni miidiyaa wayii jammare Oromoon akka jirtanii foloo godhaa fi callisa. Akka inni yaada isaa ibsachuu danda'u. Hordoftoota 800 wajjin nama 25 irratti farrame. Nama 25.
An amma isa deeggaruu fi miti beeka. Waan inni dubbachaa jiru santuu waan Oromoo fayyadu. Sidii galtee dubbiin waan Oromoo fayyadu dhimma faannoo irraa haasa'aa jira. Gatii kanaaf jecha Joonii Maanyaa miidiyaa irraa akka hin banne Oromoon hundi an amma aarii guddaa irraa qaba. Sababa Hacaaluutiin wal qabatee garuu sa'a kanatti miidiyaa irraa akka inni badu ayyamuun qabu Oromoo. Dhugaa siin jedha Oromoo. Ayyamuun hin barbaachisu namasa. Miidiyaa irra haa ta'u. Waan si fakkaatu gaafa inni abaaruu jalqabe foloo kee irraa deeffattee dhiiste. Har'a garuu qabsoo keetiif sirriitti si fayyada Joonii Maanyaa dhugaa siif hima. Ijoollee takka beexxellee ta siyaasa hin beekne ta wanta akka siyaasa hin galleef eltiraa fakkaattee Joonii Maanyaa irra duultu jira. Dhiisaa warra akkasii ijoolleen Oromoo keessattuu. Jaalala Abiyyii qabdan dhiisa. Joonii Maanyaa nama amma deeggara Abiyyii ta'e Abiyyiidhaaf waan inni hojjechaa jiru hin beektan isin. Waan inni hojjechaa jiru hin beektan. Kanaaf namni sun miidiyaa irraa akka hin banne. Dhaamsa kana isinit dhaamadha. Isa jaalalaaf osoo hin taane haasaa inni godhaa jiru waan inni dubbataa jiru santuuyyuu warra har'a faannoodhaaf hin jedhu kana coggaarresse. Nama 25,000 jechuun taphaa isin biratti Oromoo 25,000 nama jedhu sitti maal gowwaan ta'inaa Oromoo cal'isaatiin foloo godhaafi gizee jarri miidiyaa kana siin qaban kana banadhu jedhaani bira seenaa jajjabeessa bira seenaa haizoo jedhaani akkam ijoolleen keenya tokko godhaa jiran bravo siyaasni isin galee jira ummanni Oromoo deemee jira gaallaa hedduu wal jedheen jaruma tokkas jedhee bar Oromoon deemee jira waan isaa ta'u irratti deemtanii jirtan irratti hojjedha Joonii Maanyaa miidiyaa irraa baduun qabu beeka. Akka inni miidiyaa irraa banne irratti dalaga. Anatu isiniin jedhe Oromoo. Miskiinni keenya hundi dhaqii foloo isaa tuqii fi jalaa taaf godhii jajjabeessi. Koppi linkii godhaaf yeroo isaan irratti warningii godhan. Hordoftoota miliyoona tokko jala ga'e irratti cufan. Miidiyaa isaa irraa dhabamsiisudha. Kanaaf Oromoon wanti naannoo Amaaraa irratti jalqabe Amaarri waan Oromoon arge arguudha qaba. Waan Tigraay arge arguudha qaba. Siqaayii uummanni keenya arge arguudha qaba. Cinqama uummanni keenya arge arguudha qaba. Gubata uummanni keenya gubate arguudha qaba jarri kun. Mallaquma isaan akka isaanitti mallaqa biyyatti ergan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Waan taphaa isiniif fakkaataa mi kunam tapha seetaniimi warra qabsaayitu beeka waan har'a mootummaan baase kana waan taphaa isinitti hin fakkaatin amma booda maqaa faannoo jedhu hafuura faannoo jedhu namni socho'e kamuu yakkamaadha. Maqaa faannoo jedhu mallaqa alarraa dhufe namni fuudhe kamuu yakkamaadha. Mallayni isaa kotorbaandiidha ni qaba. Tapha seetaa kan tapha si fakkaata. Mallaqa isaanii faajanii bakka fedhan dhaqanii samii seenanii dachii seenanii walitti qabanii achi ergan nyam. Qabaarra faannoo keessa mataa rasaasa 500 qabu. 500 yoo qabaatan torbee takka caala dhukaasuu hin danda'ani. Waraana walirraa dhaabbataa hin qabne mootummaan torbee takka itti cimsee zii yoo itti godhe wallaahi billaahi isinitti hima Oromoo. Karaa ittiin meeshaa seensiifatan hin qaban daangaa Suudaaniitiin itti cufama. Asiin gara Eltiraa irraa yoo mara jabaatte Tigraayis itti dabalamti qabsoo kanatti dhugaa isinitti hima. Daangaa Eltiraatiin akka isaan meeshaa takka isiyaasiin irra isaan lafaan dhiitan kun mallaqa takkaa fi meeshaa takka akka hin seensifne daangaan itti cufama. Torbee takka walitti dhaabanii osoo isaan wajjin lolani. Rasaasni harkaa dhumatee waan tokko san dhabanii harkaan kennatan dhugaa isinitti hima. Ofii isaaniitii meeshaa oomishuu hin danda'an jarri kun. Tigree yeroo waraana biyyi keessaan hojjechaa turtetti loojistikii qabdi. Nama meeshaa sirreessuu danda'u, nama meeshaa walitti suphuu danda'u. Ogummaa akkasii qaba ture Tigraay gaafa biyyi lolaa ture. Jarri kun har'a waan takka harkaan qaban. Rasaasa isaan harka jiru mataa rasaasa 500 yoo qabaatan 500 san torbee tana keessatti hin fitan. Sanboota dhagaa Abiyyi darbatanii Abiyyi dhagaadhaan ofirraa deebisu. Dhagaadhaan Abiyyi dha'u mallayni alarraa seenu hin jiru amma booda. Dubbiin qabsoo dubbii taphaatii fi jedhatan. Qabsoo geggeessu.
wallalu waraana meeqa qaba haga funyaanii hidhatee qaba xayyaara qaba Tigraay gaafa biyyiidhaan lolu rookeetti qaba Tigraay gaafa biyyiidhaan lolu rookeetti loojistikii qaba hoggantoota waraanaa waggaa 27 biyya bulchantuu keessa ture jarri kun maal harkaa qaban saayinaaparii qabatanii abiyyiidhaan lolanii bar ummata sammuun hin dalayin gal tokkoffaa kan lammaffaa ammoo warra garanaa zarraaf jedhee isa sodaachisaa jiru kan akka isaan hin sodaachifneef Oromoon gurmuu ta'ee fi argisiisuudha qaba. Isa jaalattanii osoo hin taane waan inni dalagaa jiru kanatu waan guddaadha. Waan Oromoo fayyadu keessa jira waan ta'eef. Waan ummata Oromoo xaqqamu keessa jira waan ta'eef. Kanaaf Joonii Maanyaa miidiyaa irraa baduun qabu. Lammata ammoo wanni Rabbi nu milkeessuu qabu araara godhamaa jiru biyya keessatti Rabbiin nu haa milkeessu. Rabbiin ummata Oromoo tokko haa godhu. Waan nu malee hin jiru. Dhugaa isinitti himaa. Abiyyiin Marroon Jawaar Maarreen hundi isaaniitu tokko akka nu ta'an barbaanna. Gaafa san yoo duunellee waliin duuna yoo bilisoomnellee waliin bilisoomna yoo jiraannellee waliin jiraanna. Wal ajjeesuu dhiifamuudha qaba. Wal ajjeesuu dhaabuudha qaba Oromoon. Walirratti duuluu dhaabuu qaba Oromoon. Xilaata isaa qofa ofirraa dhiibuu qaba. Kanaafi galatoomaa YouTube kiyyallee seenaan jajjabeessa gama YouTube tillee viidiyoo isinii dalagaa jira YouTube kiyyas seentanii achinis na hordofuu dandeessanii odeeffannoo gaggabaabaa isinii kennaa jira akkuma isin agartan kana gama YouTube tinis jechuudha oduu gaggabaabduu gurra isin buusaa jira keessattuu gidduu kana waraanni amma godhamaa jiru waraana cimaa naannoo maraa keessatti faannoon amma jirtu faannoo marii wadaajoo dabalatee namicha amma ganama kana isinii maxxanse namoonni kunniin bakka faannoon jajjabni jiran kana gara qobboo gara axaayyee ijoollee warqituullee achiin hojii isiin beeyti kasanii rakkoon qabdu walumaa galatti lolli ajaa'ibaaf deemaa jira nu jala buutanii odeeffannoo waqtaawaa isin biraan geennaa ibsi har'a baafame ibsa akkaan gammachiisa mootummaan kun dhugumatti akkaataa itti istiraateejii siyaasa qabsoo baxaamitti galeefi jira jedhee amana. Wanti amma inni godhe ijoo dubbiiti. Qulfii si galtee dubbiin qulfii galmee qulfii ittiin diinagdee xilaata kee ittiin injifachuu dandeessu ibsa har'a bahe kana. Ibsi har'a bahe kun hojiitti hiikamnaan jarri kun tashannafan jechuu hin dandeessa. Osoo lolli hin jalqabinu bakka akkasii fudhadhaa. Osoo lolli hin jalqabinu tashannafan jechuu dandeessa. Yoo danda'an fuudhanii carraa yoo argatan biyya gadhiisanii gara Eertiraa baqachuu Eertiraa minaamin jechaa jira. Kanaaf akkasii galatoomaa hundi keessanuu yeroo biraa isin affeerraa amma carraa isinirraan fuudhu sagantaa kana sumarra isinii dhaabaa haasama kana isinii haasa'uu dhufee nu jala bu'aa waa hundaan hordofaa galatoomaa warra gammaa nu faana turtan ulfaadhaa injifannoon kan ummata Oromooti. Oromoon dhugaa qaba haqa qaba hin injifata ni falmata hin hammata ka ammoo giddiidhaan itti dhufe humnaan isa cabsuu dhufe ofirraa deebisa. Pereed yeroo gaarii naa qabaadha. Anki gore homa kan man ittiyasa rusene wanti hunda dutti wan sirke nuti video waraba turre isini motu wan akkaru man ittiyasa jiru sete waan jiru dhugaa nutti waan himteef hundi keessan deema dhagge fadha achuma subscribe gora fi kota ummu seena jedha YouTube isi Allah leera wallahi ani fidale hundi keessan thank you yero itti aanu motu enu nakka isini finnu commenti gora unda isini finnu Abdi peace thank you Ummu Sena ya Ummu Sena akuma TikTok isi kana maqaan Ummu Sena ya TikTok kan ko jala jira TikTok isi yo gatu tana cuman dare azanu jira tara itti aanu raaju ittini mina raaju haasawni raachuti makki akka wal faallisa wal fakkaata tara itti aanu raachuu finnam ini min ka asirratti raachuu live irra jira gorin dhagahu isin ittini mina عرفات فهملا كيار بشير فدي
أيه أنا فاتح حمزة برا رمضان كذا انترفيو كون بقى ديم نما براو جنتا بدو نتي قرين دو قالوا ده Gari lo studio kan. Saya. Beeta quba nama qabuu irra jechuun dura waa nama himu aariifidha. yaa Kanaafuu wallahi akka ishiin jedha kaasirrallee hin beeku beeta haga beekan mana eegan jette Oromoo. hayaa Dhukkee nu- dur dhukkee nurraa kaasaa baate beeta. Akkasanii galatoom ulfaadhuu nagalchuu keetii fi ishiin jedha. Yeroollee sirraan gubu beeta. Haasawa kanallee hin danda'u. inshaallah Si'aadaa ta'ii assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoom ulfaadhuu ishee. haati seenaarra jirti jedhan jirtu bara haati seenaarra jirti haati seenaarra hin jirtu bara irraa baate naaf fakkaate jaarsaa waliin jirti okay laa irraa baateerti irraa baateerti taaftaaf godha jabaadhaam ilma isaanii isinii qaxxa'a asliin seenaan hanga barumsa fittee barumsa bakkaan geettuu fi si haa fuudhuu seenaan jaartii lammata wareegama guddaa kana du'a kafaluu hin danda'a. aman taphadhu geemii eega sodaatti itti mari'an adeemsa keessa Ni ammatti waa'ee seenarraati ishee gurra na buusi yaa. Dhiirri na dhaabbatee zaman kana efa sagalee ishee dhaga'uu dhiise kana. maa dheengatte ammaaf viidiyoodhaa wal jalan jirtanii Deengatti ati eessan nu ber? Yaa ona salphiftee akka musaameessa. viidiyoo si waraaban arge kaa War dhugumatti yaadeetiin jira ammaan ta'a dhugumatti mee haala kamiin qunnamame. Ati ifra dhaabilaa lakaa jaalaltii kan jalqabaa sana qabsi goote. na dhageeffadhu lakkoofsa isii ka bilbila isii jechuudha lakkoofsa bilbila isii akkuma nama warra naga gaafatuu ta'ee dhaqee fuudhee jalaa sii kenna isiin si feeti warra tuyyuu si fedhaa hin jirre beektaa amma haadhaa fi abbaan si fedhaa hin jiran isiin si feeti sirritti si feeti mucattiin sirritti si barbaadde afaan isin buufattu sa'aatii daree afur jaarsa kiyya Allahu akbar. tiktokii fayyadamti yeroo tiktokii osoo olooftu si argite jette jaarsa kiyya liivii irra yoo si argite jaarsa kiyya afaan isi buufatteen beektu mucayyoon Ati amma qabdu mana osoo jirtu osoo warra dhugamaa akka mira keessa nagalchuu jaalatte. wallahi dhugamaan siin jedhaa jira dhugama bara isiin guddattuuf inni dulloomi isin ammattuyyuu naman ajaa'ibu akkana adda baaftee jaarsa kiyya jettee boottiif abbaa faatii garuu baay'ee dirqaadhaan mucatti Doktoriin na sobalatti isin akkanatti hin jirtu.
amma ati dubbii qabatamtuu takkanaa ummata abaaboo sadi naa kan dhaame Ababa naa fuuta abaaboo sadi namni garagaraa. Namni garagaraa abaaboo sadi. Abaaboo takka argadheera abaaboo takka. ummata namni abaaboo naa kan Abaaboo takka hin qabdanii? Haanichoo galatoon. yaa har'a oduu gammachiisaa jira kan moo saame guddatti eegaleefate akkanatti aslaa Hey? Oro dhibba jaaf soddoma thank you. Allah akbar ummata hadaraa taataaf naa godha Saaftam naa godhame soddaa doktora Masa kan ita- tatta'a. amma waa'ee firoo isaa irraa natti himan wanni abjuun hirrii mana kutaa wal waamu sani yaa manaa baa'uun dura dhufti suuraan sani Firoon kam inni? jaarsa seenaa masaanuu kiyya Jaarsi firooni akka obboleettiiti. hawaasan amanuun dadhabe yaa Waliin dhalatanii waliin guddatanii harma takka luuganii guddatanii gizee haati firoo bira hin jirre haati seenaa firoo harmoosiste yeroo firoo haati seenaa hin jirre haati firoo seenaa harma hoosiste jechuudha. Kanaaf isaan kallattii hundaanuu wal fuudhuu hin danda'an garuu osoo wal fuudhaniiti jaalala ajaa'ibaa tana waliin oofatanii jechuudha. Ijoollee ajaa'ibaa wayii turte ajaa'ibaa wayii jechuudha. Jaalala silaa namni guddaan Abaaboon kan sabbaa afaan beekuuf kan afaan beekuuf kan yaada beekuuf kan yeroo ammaa walii hin qabne isaan walii qaban. Firoo yoo seenaa yoo hin nyaatin jedheeni seenaan hin nyaattu. Hin fuudhi waan sallafaa yoo firoon jedheen seenaan isheetti hin fuutu. yoo mana biloo hojjanna bilootti Sinna bilootti abbaaniif haati dhalte waan hanga abbaan firoon jedhu waan firoon jedhu dhageettu waan abbaaf haati jette hin dhageettu seenaa. subhaanallah booyyamtere Bas waan firoon jedhe qofa. Firoo argite taanan abbaaf haadhaayyuu danda'an qabdu. Abbaan Ani dhiisi itti waan mul'atu jedheen reessa. hin dhiiftu. Firoon dhiisi yoo jedheen hin dhiiftu. waa khasaare antanan jaa kun ola suuraa sallaalee tuman Amma man shakkee fakkeenya osoo firoon dhiisi ka biraatitti si gurgurallee jedhee seenaan si biraa itti jedhee yaadaan. Garuu ammoo firoon bakka waa guddatanii odoo dhiisi ka biraatii heerumtan jedhee seenaan firoon nama biroo walitti hin tadaraaddartu. sanii miti bara jechuun waliin shakke beekta ammaan tana mi'a ni kun amma nama guddaa gaafaadhaan ammaan tana jechuun gahee fuudhetti seenaan tun shabaaba firoon anuma jalatti abbasa gaafasillee ambilaash waan asii ba'uu jira akkatti Ati maal goota biraa fageessita yoo firoon ka harargee jiraatu ta'e ammoo fuutee jimmatti hin galta. an gaafasi dulloomeree an gaafa jechuun gaafa isii fuudhetti ayyaan dullachuu uleen deemu ka dhuufuu qabatu hin dandeenye firoon kiyyaa shabaaba bas kanaala xabbasu isaa waa hin oolle bara Mucaa daa'ima kanaa. Sabboontu arsii. ummata abaaboon bas Siiriisa jedha. abaaboon bafna kana islama gammanni farmasaa dhufee ummata nu ma'uun haraama gaa isinundi namni adda addaa abaaboo takka takka naa kanna amaanaa habiibti weelikam agara gaana namni biratti abaaboo takka tilaa jaamma ummata namni biraa abaaboo naa Taaptaap hin gootan maal isin ishi abaaboo taaptaap naaf godhaa ishi. Abaaboo gammaa nama tokko qofa guutu jira na biratti. yaa taaptaap godha ummata taaptaap godha